Ashama harka foonii akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota hedduu shuu hundi keessan maqaa fayyaa keessan jireenya jecha egaa guyyaa har'aa immoo oduu gaddaa akkasuma immoo aartistii keenya doktora kabajaa aartistii Alii Birraa du'aan addunyaa kana irra dhabneeti jira. Egaa nama kana dhabuun Oromoo dhabuun egaa waaqa lafa kana irratti dhalatee jiretti uummata Oromootiif gahee guddaa kan taphate. Afaan Oromoo kan akka addunyaatti beekamu kan godhe abbaa keenya doktora kabajaa aartist Alii Birraati. Egaa inni tokko dhalatee guddatee booddee du'umsaa waan nullee egaa waaqayyoon lubbuu isaa jannataan qananiisu jenna. Dhugaatti gadda guddaa laphee namaa cabsuudha. Egaa namni hunduu dhukkubsataa ni fayyaatti eegama gaanii du'aa miti. Egaa ta'ee oduu gaddaa kun kan nu dhaqqabe dhugaatti laphee namaa kan cabsuudha. Mee seenaa aartistii Alii Birraa wal wajjin dhaggeeffannaa haga xumuraatti nu waliin taa'aa jedha. Alii Birraa weellisaa, qindeessaa, walaleessaa fi sabboona Oromooti. Aliin fulbaana 19 bara 1950 Dirree Dawaa Shawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenya ijoollummaa isaa Aliin kan dhalate Dirree Dawaa keessatti abbaa fi haati isaa Aliin dhalatee waggaa 3 addaan ba'an. Aliin sana booda abbaa isaa biratti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa mana barumsaa Arabiffaan galee afaan Arabaa barate. Sana booddees mana barumsaa galee hamma kutaa 6tti barate. Yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjete of gargaaraa ture. Wayita umuriin isaa 13 ta'u hawwisoo afran qalloo kan aadaa Oromoo gidduutti dhoksaadhaan hojjechaa turetti makamee sirba isaa jalqabaa waltajjiif sirbe. Birraan bari'ee kan jedhu ture. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraa jedhamu argate. Mootummaan Haayila Sillaasee hawwisoo kana bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanaas gartokkee mana hidhaatti naqe. Aliinis baqatee gara Finfinneetti galee jireenya isaa Finfinneetti. Aliin erga Finfinneetti galee booddees hojii sirbaa adda addaa hojjechuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taaqii wajjin wal baree Ahmad Taaqii Aliidhaaf akka ittiin sirbu jedhee gitaara biteefi. Beekamtuma Alii magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabalaa. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Hararii fi afaan Somaaliitti sirbuu danda'a ture. Kun immoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi jaalatamu godhe. Namoonni isa jaalatan keessaa tokko Iyu'eel Yohaannis jedhamu. Dura bu'aa Kibuur Zabanyaa kan ture tokko ture. Innis Alii Kibuur Zabanyaa akka makamu godhee achittis weellistoota beekamoo kan akka Muhammad Ahmad, Xilahuun Gasasaa fi Buzunash Baqqalaatti makamee Kibuur Zabanyaa keessaa yeroo turetti carraa gara naannoo adda addaatti deemee ittiin dandeettii isaa agarsiisu argatee gara Suudaanii deeme. Weellistoota bebbeekamoon akka Muhammad Wardifaan wajjiniin sirbee yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddaa akka Hagar Fiqir fi Raas Tiyaatiraa fa'aattiin sirbaa ture. Boodarraa abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gad lakkisee deeme. Bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmad Taaqii bahaa Itoophiyaa keessatti loltoota mootummaatti oduu loluudhe. Aliinis baay'ee gadde. Akkas jedhee sirbe. Yaa hundee bareedaa, yaa fiteessa miidhagaa, hundee maqaan kan biraa
Ahimad Taaqii ture. Aliin hojii isaa weellisummaaf qindeessummaan itti fufee albaamii isaa kan jalqabaas bara 1971 baase. Kunis albaamii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture. Seenaan sirbaa Oromoo keessatti achi booddee sirba jaalatamu akka hin yaadin assaaba lahoo amalaalee fi gammachuu godhatee albaamii isaa sirboota afaan Oromoo Suudaan kan akka Alhabiib waa fi sirba Harar kan akka Yideqaal of keessaa qaba. Biyyatti alaattis leellistuun Alii Birraa Embaasii Wedding kan Finfinnee jiru keessattis itti aantu sekireeterii fi kan turte. Aliin gaa'ilaaf gaafate. Aliinis gaafii kana fudhatee bara 1985tti ishii fuudhe. Maqaan ishii Birgittaa Astroom jedhama. Birgittaan kan dhalatte Istookholmis Windii keessatti bara 1942 fulbaana 13 bara 2009 bara 1986tti haati mana Alii Saawud Arabiyaatti jijjiiramte. Aliinis ishee fuunaan Saawud Arabiyaatti gale. Haa ta'u malee Saawud Arabiyaatti Aliitti hin tolle. Kanaaf gara Iswiinditti ce'ee achi waggaa 2 jiraatee bara 1988tti aartistii akaadaamii Los Angeles'tti barachuuf gara USA deeme. Bara 1990tti erga eebbifamee booddee bara 1992tti albaamii lammaffaa Itoophiyaa ala kan jalqaba gadi lakkise. Kunis addunyaa irratti akka beekamu godhe. Aliin konsertii baay'ee biyyoota adda addaa keessattis gaggeesseera. Kana keessatti bara 2005 ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa irratti sharraattiin addis kaasuun ni danda'ama. Bara 2009tti Aliin dhukkuba kaansariin barrimaan isaa yaalamanii jiru. Yeroo dubbatan garuu sirbi akka itti fufu hojjetu yoo dubbatu albaamiin isaa yeroo dhiyoo baase garuu kan dhumaa ta'uu hin hafuu jedhama. Badhaasa bara 1995tti Aliin badhaasa Torontoo Afrikaa Meritis Awaardii Torontoo Afrikaa argate. Bara 2010tti immoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa Dooktora kabajaa argate. Bara 2012tti dorgommii dardarootattis isa jalqabaa irraa marsaan xumuratee keessummaa kabajaa ta'ee affeerraa argate. Egaa dooktorri keenya Dooktorri Alii Birraa nama cimaa fi jaalatamaa hayyuu beekamaa du'aan obiraa dhabuun keenya gadda guddaa nutti ta'us uummata Oromoo bal'aa irraayuu darbee addunyaa irratti nama iddoo guddaa fi iddoo olaanaa qabudha. Aartistii keenya abbaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa abbaa afaan Oromoo afaan sabaa taasise Waaqayyo lubbuu isaa jannataan haa qananiisu jecha. Egaa aartistoota hayyoota beekamoo gaggameeyyii hayyuu isaanii baay'eetti dhabnee jirra. Egaa isaan nama lubbuun nu dheeratanii waa hedduu isaanirraa baranneedha. Egaa wanti godhamu waan hin jirreef uummata Oromoo idil addunyaa kanarra jiraniif hunduma isaaniitiif jajjabina hawwinaa maatii isaanii firoottan isaanii kan ta'an akkasuma immoo abbaa keenya Dooktora kabajaa hayyuu keenya kan jechiisaaf hin ibsineef lubbuun isaaniif jannataan haa qananiitu jecha. Guyyaa biraa viidiyoo biraa turtii gaarii.